Ani fi keessatti ammallee kan soommanni seenee jiru gurbaan kun ijaan qabatee taa'u jira jeetiin harka kiyya ol qabeetiin aboo gaafoo naan illaa hiiqamaa agaa kanaara wali qabnullee yoo jiraate firraa. Inni wulii anjaartiti yoo wajjin rafaa bulaanatti hin dhufin amana kiyya dhuftanii toreraan nujee ni yaadattu. Amma ol keetiin gabbee fincaana jee dhahee girgiraa ibiddaa keessa na buuse jeetumaan fincaan kiyya qabadhee sodaadheetuma firraa taa'e. Yaa Jamaale, atorri soomana keessaa maal fakkaatu saayoo kiyya? Mee na dhiisina yaadachisin yaayuyyaa. Maal hin qabaane? Maali akkamitti kana jettaan nama jimaa firraa dhiisu silaa ilkeen tiyya hundina irraa caccabtee dhumtee nama mooyyattumatu malee nama jimaa dhiisu miti. Duuba maal taate Jamaalee kiyya abbaa? Halgadda ijoolleen saahibbanii aboorotee dhana jettee na fuutee ganda biraa na geessite beeta. Duuba hoo? Dhahinee eegumaa xoorarra eegalle booda wanni ajaa'ibaa takka taate boo. Yaa booti isin beekaa jimaa irraanfattee mana namaa dheekkensa. Mee dhageeffadhu jimaan coma qabaa miti. Haya dafiga. Ammana dhahinee kana kanaan dura dhaqee hin beeku. Akkasuma abbaa manaatiinis wal hin beenu. Ijoollee saahibbaniitu gurbaan ganda keenya jeetuma barcaafachi nu geesse malee. Duuba hoo? Hoggumaan luuloo takka itti gadhiiqee akkattichi milladhu. Ijuma abbaa manaa gurguddoo kana laatu tanaan firratti arke. Ija abbaa manaatiin firratti arke. Ija abbaa manaatiin firratti arke. An garuu akkuma tasaatti iji walirra nu buute jeetiin caajjeetuma jiuma keeyyatti xuruseene. Garuu inni ija isaan irraa libsanne baaseetuma akka na laala malee. Maali gaa siin mallaa yamaneessi moo? Lakkii waasanii fi miti yoo waan biraa taate malee. Maali gaa duuba? Ani fi keessatti ammallee kan soommanni seenee jiru gurbaan kun ijaan qabatee taa'u jira jeetiin harka kiyya ol qabeetiin aboo gaafoo naan illaa hiiqamaa agaa kanaara wali qabnullee yoo jiraate firraa jeen. Hayi ati qamaa taatee inni si keessaa mirqaanaa ta'e gaa duuba saayibii. Mee na dhiisigaa akkaan halkaan san ta'e moo. Eegaa foon aan illaa iyyatteen booda hoo si laaluun dhiifne. Maal narraa libsata daranuu na laaluu eegale. Ispiidii dabalee jiiga. Akka ajaa'ibaa kanatti bar. Si keessa faca'ee gaa mirqaanni. Lakkumaan taa'uun sodaan keessatti uumuu eegaleenu. Narrattuu taala sodaatte moo? Harki gurbaa tokkichi ilaal miila lameen kiyya kana warra gaa maaliif nama sodaachifneetis yuyyaa. Manaa maasii harkoon dhabu walleenu. Walleenu akkas ta'uu dhabdu namni takkaa naman harkin silaa isaa akka nama laalaami. Inaan nama dheeyteeqa masaraa mootichaa. Osumaan tanaarra kadhuu fincammaa na qabin jidduu. Amma gaa dubbiin. Yoon amma ol keetiin gabbee fincaana jee dhahee girgiraa ibiddaa keessa na buuse jeetumaan fincaan kiyya qabadhee sodaadheetuma firraa taa'e. Dhahinsa sodaa fi fincaan fiqqabee jiigaa kolkoloo. Ammallee yoon achi jee laalu isuma ija baasee na laalu jiruun arke. Baasumaa bartee tun. Dubbinna jabaannaanumaan mucaa gandaa wajjin qaama uraafan dhufne tokko achi jeetuma aboo habiibi ati swaaba dalagachuu hin feetu hin jeen. Yaa akhi sommana keessa swaaba dalagachuun gaariidha mee na dalagachiisii jee. Ati anaa fi abbaa manaa kana maaliif walitti nu araarsinee bobbaan fincaan kiyyaa na dhoohuu jiraan jeen. Arra qabamte gaa. Isin lamaan wal beektanii hinaan jee wal hin beeknuun jeen duuba eessatti wal loltanii hinaan jee mee atu achi ilaaltee hin gartuu isaa akkatti ija baasee na laaluun jeen inni walii as deebi'eetu manatti qofle. Akkas taatu waliin si tumuu deeman jechuudha gaa jarri. Lakkee akkasii miti. Duuba maaltu isa si kobalchise? Kun gurbaan waa aarastiin qabu bare juma isaa tokko nama gurguddoodhaan aan jee amala isaati waa ammaa os laalutti hin jiruun aan jee. Kanaan anis deebisee yoon ammaan tololkeetiin gabbaa jee taa'een jeen dhahee girgiraa ibiddaa tan keessa naa buusu ta'a. Miskiina wallahi manaama sodaafuu hirriban dhaban jaani. Ati irra dheessa sodaaf fincaaniin duute gaadeero. Laal wanni takka tani nammaan siif dhaamu mana abbaan manaa ija gurguddatu rabbi siin geessini qofa. Mabruk alfa mabruk bro baga rabbi si jaare baga fute.
ee baggaan fuudhe maali duba daftee osoo sommanni kun hin bahin fuudhuu katitti biroo kiyya hedduu takkaan gammadi ammallee mabruuk baga fuute sinjaa usaamee ajaa'ibuma duuba ati maaltu si gammachiise kaa fuudhee gaana taate duraan sommana keessa bakkuma itti haa xorarru dhabnee rakkachu jira amma eegaa ati fuute ammoo haa xorarra si bira gaa no ammas xorarri mana kiyyaa miti beekadha bakkuma duraan itti deemtanii haa xorartan sanitti haa xorartan malee maal mana kiyyaa daladan isin duruun irraanfattee waan duraan waliin jenne duraan manuma yuuyyatti osoo walumaan haa xooraraa jirru waan yuuyyaan nun jeenii irraanfatte kan inni wulii anjaartiti yoo wajjin rafaa bulaanatti hin dhufin amana kiyya dhuftanii haa xoorarraa nun jeenii yaadattu ati kanatu sababa saniin aartee anaatu nuu fuudha mana kiyyatti waliin haa xoorarraa aruuza sommana boodaan seera nuun jettee nuun fuune atummaan har'a maaltuutti si jijjiire duba duraan aaree akkas yuusi ammaan tana immoo aara san fixadheetiin jira waan ta'eef murteen sun dogoggora akka ta'e naagaleetiin murtee san guutummaan guututti jijjiireenis atummaan sommana boodaan aruuza seenaa hin rakkatinaa foortaa xooraraa nun jettee turtee bar duuba ammaan tana maaltuutu nu jalaa si jijjiire dubbiin akka ati itti yaaddee miti biroo kiyya maali waan aaree atu argame moo maali handaftee ati katti murtee tana jijjiirtuuf waan aaree argame namuma fuudhee jiru gaafadhume waan achi keessa jiraan ooma sanis siimuu beeka hayagaa kan jijjiiramne jabaan rabbuma